Ayyaana Rivaayinii Adii Addunyaa godina Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaatti sirnoota garaagaraatiin kabajameera. Guyyaan Rivaayinii Adii Addunyaa sadarkaa addunyaatti yeroo 33ffaaf kabajamaa kan jiru yeroo ta'u, sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo 19ffaaf mata duree miidhaan dubartootaa miidhaa kooti hin callisu jedhuun godina Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaatti sirnoota adda addaatiin kabajameera. Itti gaafatamtuun waajjira gurmaa'insa uummataa aanichaa addee Hundattuu Biraanuu miidhaa dubartootaa fi daa'immanii irratti qaqqabu hambisuun fayyadamummaa isaanii guddisuuf inisheetiiviiwwan garaagaraa bocuun hojiirra oolaa jiraachuu himanii guyyaa kana yeroo kabajnus miidhaa dubartootaa fi daa'immanii irratti qaqqabu hambisuuf waadaa gallee yeroo itti haaromsinudha jedhan. Rakkoolee adda addaan kan wal qabatu buqqaatiin adda addaa jira godina keenya keessa. Sana keessatti kan miidhamu yeroo baay'ee dubartootadha jechuudha. Sana hambisuuf immoo nuun ga'ee keenya akkamitti baanee kan jedhu sana of ilaaluu qabna jechuudha, of gaafachuu qabna jechuudha. Dhaloota biyya dhaasisnu kun miidhamuu qaban. Manneetii barnootaa keessatti ga'ee keenya ba'achuu qabna. Seektaroonnis keessaa qooda fudhattoonni baay'eedha jechuudha. Seektarri mootummaa hundumtiyyuu qooda fudhattoota dhimma kanaa ta'uu qabna jechuudha. Hawaasa keessa jiraannu sana keessatti hubannoo gahaa uumne biyya kana kan dubartootni hojjetanii agarsiisaa jiran akka addunyaatti akka biyya keenyaattis hojiilee jalqabamee jiru salphaa miti. Sana itti fufsiisuu danda'uu qabna, baay'isuu qabna jechuudha. Persentii isaa ol kaasuu qabna malee persentii isaa gadi buusuu hin qabnu. Miidhaa kanaan kan jedhu sana hundumti keenya iyyuu hojiilee har'a hojjetamaa jiru kana keessatti gaafa hojjennu ammam keenyatu karoorfatee dhimma kana irratti hojjetaa kan jedhu sun ilaalamuu danda'u qaba waan ta'eef kanaaf sana hambisuuf kan miidhamu numadha waan ta'eef miidhama kana hambisuu danda'uu qabna. Bulchaan Aanaa Guutoo Giddaa obbo Tamasgan Gabbisaa saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin ayyaanni Rivaayinii Adii yeroo kabajnu dhiibbaawwan dubartoota irra gahaa jiru yaadachuun barmaatilee miidhaa geessan deebii akka hin mul'anneef namni hundumtuu tumsa barbaachisu taasisuu akka qabu dhaamaniiru. Ayyaana Rivaayinii Adii jennee yeroodhaan gaafa kabajnu barmaataan yookaan barmaatileedhaan dhiibbaa dubartoota irra ga'uu yaada keessa galchuudhaan jechuudha. Dhiibbaa dubartoota irra gahaa ture sana yaada keessa galchuudhaan jechuudha. Namni uumama isaatiin nama garaagarummaan dhiiraaf dubartii gidduu jiru garaagarummaa koorniyaa qofa isa uumamaan jiru qofarraa kan hafe sammuun miirri guutummaan namummaa dhiiraaf dubartii wanti garaagara godhu hin jiru. Inni kun immoo ammarraa addunyaa keenya keessa gaafa ilaallu irra caalaa isaayyuu waan saayinsiin mirkaneessaa jiru akka dubartoonni caalaa jiran jechuudha. Dhugaan kun gatii ayyaana Rivaayinii Adii yookaan immoo guyyaa dhiibbaa dubartootaatti balaa itti irra ga'u dhaabuuf itti lallabnu ta'uu isaa duwwaaf dubbannu hin taane dhugaa qoratamee bira ga'e waan ta'eef dubbannaa jechuudha. Hirmaattonni ayyaanichaa yaada kennaniin dubartoonni utubaa biyyaa waan ta'aniif miidhaawwan dubartoota irra gahaa jiru tokkummaadhaan irratti qabsaa'uun miidhaa kana hambisuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Qooda keenya namni hundumtuu yoo ba'anne yoo hambisuudhaa baanne illee miidhaa gama dubartoota irratti gaggeeffamu kan gochaanis kan xiinsammuudhaanis guyyaa guyyaatiin qaqqabaa oolu sana hambisuudhaaf xiqqeessuudhaaf biyya ulfina qabeettii karaa ulfinaatiin addunyaa irratti beekamtu kana gochaan illee ulfina qabeettii taasisnee itti fufsiisuu dandeenya waan ta'eef namni hundinuu waan miidhaa jedhame sana afaaniin balaaleffachuu irra darbine gochaan illee hojiitti haa hiiknuu haa deeggarru kan jedhu sanan kaasuu barbaada ulfaadha. Namni dhimma kan hin gashin hin jiru. Qaama mootummaa adda durummaadhaan galcha, abbaa amantii adda durummaadhaan galcha, abbaa gadaa adda durummaadhaan galcha, jaarsi eenyu jechaadha. Akka waliigalaatti namni asitti argames ta'e namni miidiyaadhaanis dhimma kana dhaga'u dhimmi kun dhimma biyyaati, dhimma biyyatti fufsiisuuti. Dubartiin hin jirtu taanaan biyyi uumamuu hin danda'u. Dubartiin akka kanatti miidhamaa deema taanaan dhalootatu dhibaa deema jedhamee dhimma biyyaa wajjin walitti hidhamee dhimma biyyaa gadi karaa hin taaneen dhimmi kun ilaalamee irratti hojjetamuu akka qabu imaanaa makoo dabarfachuun barbaadaa ulfaadha. Akkamittiin karaa diinagdee, karaa siyaasaa, karaa barnootaa, karaa hundumaatiin dhimma isaanii dubbatatanii aangaawanii self confidence horatanii assertiif ta'anii
gaappii sana lafa dhiirri ga'uu danda'u isaan bira darbe sana akkamitti ga'uu danda'u irratti hojjetaa turre jechuudha. Yoo sagantaa kana waa'ee jenderii hojii wal qabatee jiru, miidhaa hojii wal qabatee jiru, wantoota akkasiitiif caldaran itti fufnee itti deemne yeroo gabaabaa gidduutti hundeedha waan akkasii xiqqeessuun yookaan immoo hambisuun hin danda'amu yaada kaasuudhaafi kana wal qabatee afoosha irratti illee afoosha akka afoosha 20tiif seera ittiin bulmaataa isaanii keessatti akka waa'ee gender based violence fi gender equality seera isaanii keessatti akka isaan tumatan yaalii gooneerra. Inni kun afoosha 20 duwwaatiin jiru naannoo bahaa Wallaggaa kana keessa yookaan Naqamtee keessa isaa oltu jira waan ta'eef afooshaalee hundumti illee scale up ta'ee nuti akka paayileetiiti waan ta'eef santiriin keenya iddoo hundumaa ga'uun waan hin dandeenyeef jalqabbiin amma jalqabame kuni karaa hundumaatiin hordofamee deeggaramee yoo afoosha hundumaa wal ga'e community based child protection fi women protection strategy design gochuu dandeenya. Itti gaafatamummaa hundi isaanii bahuu danda'u. Maaliif namni seera poolisii caalaa seera mootummaa caalaa seera afooshaa sodaata waan ta'eef. Dubartiin maalidha jechaadha? Miidhagina manaati. Is a life bakka jireenya. Isni manni keenya laayifii namni tokko eeggamu jiraachuuf dubartiin baay'ee barbaachistuudha. Garuu maaliif wanti kun hundumtuu otoo beekamuu jireenya tootaatee jirtu maaliif akkas miidhamti? Maaliif oksamii miidhama? Inni keessumaa magaalli Naqamtee sila boloonni koo dubbisan anis nan beeka keessa jiraachaan ture magaala kana waggaa 19 naana barumsa yeroo baay'ee deddeemaatii ala churchiin yookaan spiritual levelii high levelii ta'ee jiru aadaan baay'ee jiru sabboonummaan Oromoo jiru persentiin hamma kana maaf guddata inni jedhu gaaffii gara biraati. Isa kanarratti akkuma isaan jiran amantoonni hojjechuutu irra jiraata, beeksonni irratti hojjechuutu irra jiraata, abbooliin gadaa irratti hojjechuutu, jaarsoliin irratti hojjechuun. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii godina Wallagga Bahaa Aadde Almaaz Moosisaa gama isaaniitiin ayyaanicha yeroo kabajnu miidhaa dubartoota irra gahaa jiru balaaleffachuun barmaatilee miidhaa geessisan hambisuuf yeroo itti waadaa keenya haaromsinuu fi qindoominaan miidhaa gahaa jiru ofirraa qolachuuf gamtoominaan yeroo itti hojjennuudha jedhan. Dubartoonni keenya ijaarsa sadarkaa adda addaatti gaggeeffamu keessumaa haala qabatamaa yeroo ammaatiin mootummaan keenya dubartootaaf iddoo olaanaa kennuudhaan kanaan dura dubartiin akkuma silamammaa kame dheertuu malee beektuu hin qabdu kan jedhame sun cabee iddoo olaanaa aangoodhaan yoo fudhannee ilaalle bakka kamittiyyuu dubartiin gahee ishee bahuu dandeessi karaa jedhuun iddoo gurguddaan itti kennamee siyaasa keessatti illee gahee isaanii yeroon itti baachaa jiran jira jechuudha. Dinagdee keessatti iddoo olaanaa yeroo isaan argataa jiran hin jira jechuudha. Hawaasummaa keessatti illee akkuma kana jechuudha. Xiyyeeffannoon mootummaan nuuf kennee jiru kana nummoo akkamittiin qabannee akkamittiin kunuunfanneetu sana caalmaatti cimsachuu dandeenyaa kan jedhu immoo har'a walii galtee irra ga'uun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhimmoonni barmaatilee miidhaa geessisan kana keessumaa daa'imman dubartoota irratti ga'an kana dhimmi isaanii kootii miidhaan dubartii irra ga'u miidhaa kootii na ilaallata miira jedhu sana qabannee akkamittiin hambisuu dandeenyaa waan jedhu sana qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Ayyaan riivaanii adii addunyaa kunis miidhaa dubartootaa fi daa'imman irratti qaqqabaa jiru balaaleffachuun fayyadamummaa dubartootaa guddisuuf kan kaayyeeffate yommuu ta'u dhaabbanni Pilaan Intarnaashinaal Itoophiyaa damee Naqqamtee milkaa'ina sagantaa aanaa guutoo giddaatti gaggeeffameef tumsa garaagaraa godheera. Wali misooma biyyaa mirkaneessina.